Dibata rakkoolee rifeensa keenyatiif furmaata ta'u mana keenya keessatti akkaataa salphaa fi haala salphaa taheen dhadhaa biyya keenyaa faayidaa inni qabuu fi akkasuma akkamitti akka qopheessinu maalirraa akka qopheessinu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo kan koo guutuu jira jirtu qaqqaaliiwwan gaggaariiwwan maatii Razaan Oroo hundi keessanuu addaan bannee jirra. Isinis baddan anis badee jira waliyaan natti fakkaata. Kanaaf yaadaminaa baay'ee koomantii barreessuun akkasuma laayikii gochuun viidiyoo daawwachuun na wajjin turtii gaarii taasisa. Rakkoolee rifeensaa namoota hedduun na gaafatan. Rifeensi cicciitus tahee akkasuma caafiin isaa lakkuu godhachuu bubuqqa'uu fi keessattuu shamarran keenya sababa yeroo ammaa haala aadaa fi akkasuma mootuyyuu faashina yookiin ammoo fiizikaala jireenya ammaa qalamii adda addaa akkasuma immoo oksijiinii fi keemikaalota adda addaa dibata zayitis tahee qibaatii wantoota hedduu yeroo dibannu rifeensa keenya filaa wantoota hedduu wal qabatee wantoota rifeensa keenya miidhan. Furmaanni isaa dhadhaan biyya keenya furmaata guddaadha. Namoonni biyya biraa jiran yookiin biyyaan baa jiran maal fayyadamna, dhadhaa akkamitti fayyadamna, eessaa arganna jechuun keessaa waan hin oolle kun hundi furmaanni isaa har'a qabadhee dhufee jira. Kanaaf hanga xumuraatitti viidiyoo kana na wajjin turtii gaarii. Namoonni viidiyoo kana ilaaltan laayik godha. Kanasitti argitan kun ammootuyyuu dhadhaa bahuu akkasuma ammootuyyuu aanan irraa kan hojjetame kireemota adda addaa keekii akkasuma immoo nyaatolee adda addaatiif qophaa'e. Garuu haa ta'u malee inni tokkoma akkaataan faafrikaa akkasuma immoo qodaaleen inni itti qophaa'u garagaraa kana malees jechuudha karaa biraatii fi bifa biraatiin jiraachuu ni mala. Kana jechuun qodaa biraatillee haa ta'u malee inni kireemni kun tokkodha. Kan isin sirriitti beekuu qabdan irra caalaa keekiifis tahee akkasuma nyaata yookiin ammoo nyaatolee salphaa yookiin daddaffiin hojjetamu nyaata yeroo ammaa addunyaa irratti hoteela keessatti maallaqa guddaan bitamaniin kan hojjetamu yookiin kan ooludha. Kanaaf ani har'a kan hojjetaa jiru kana kan yeroo hedduu kireema keekii irraa hojjennu asii qopheeffadhee jira. Bishaan sirriitti qabbanaa'aa ta'e yookiin ammoo firiijii keessa ture akkasuma ammoo baradoollee wal keessa maknee hojjechuu ni dandeenya. Kana jechuun bishaan sirriitti baradoo ta'e fuunee bishaan jiddu galeessa ta'e keessa keenne akkasuma ammoo bishaan burcuqqoo tokko qabbanaa'aa kana jechuun qabbaneeffachuu ni dandeenya. Meeshaa juusii daayinutti naayina jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya aanan kana yookiin qophaa'aa kireemaa kana maal goonaa isaa litira tokko qopheeffan. An litira tokko daakuudha. Isin ammoo burcuqqoo tokko akkasuma hanga isin barbaachise haga barbaaddan daakus ni dandeettanii fayyadamullee ni dandeettanii. Kan amma anasitti qopheesse kun litira tokko waan ta'eef ani burcuqqoon itti haasafu malee litira tokko garuu akka carraa tahee harka tokkoon viidiyoo waraabaa harka tokkoon ammootuyyuu kan hojjetaa jiru waan ta'eef viidiyoo yoo sirriitti qulqullaa'ee isinitti mul'anne asumaan of kolchaa isiniin jedha. Namoota hedduutu dhadhaa akkamitti hojjetadhaa akkasuma dhadhaa rifeensa kiyyaa akkamitti dibadhaa namni jedhan hedduutu jira. Kana qofa osoo hin tahin yeroo qayyatan dhadhaan baay'ee barbaachisaadha qaama keenya laaffisuufis tahee akkasuma ammootuyyuu faayidaa guddaa viitaaminotaa fi kireemota addunyaa kanarra jiran guutuu sadarkaa tokkoffaan kan moo'atudha. Kanaaf maashina keenya itti maynee suutaan daayinaa jechuudha. Bishaan burcuqqoo tokko bishaan sirri qabbanaa'aa ta'e akkasuma ammootuyyuu kan amma isin argisiise kireemicha kana litira tokko isin hanga barbaadan jechuun laaluufillee gaafa jalqaba laalu ani maashina juusii daakuun osoo hin tahin harka kiyyaan sibiila keekitiin dhahee laale jechuun giraama 900 jechuudha. Isiniif galee giraama 900 bitee harkuma kiyyaan saanii keekitiitti naqee dhahee laale jechuudha. Yeroo muraasa keessatti osoo an akkana laalu dhadhaa bahee amma immoo deebi'ee maashinatti kiiloo tokko yookiin ammootuyyuu akkuma isin argitan litira tokko kan daaku jechuudha. Kana jechuun dhangala'oo isaatu litira tokko malee dhadhaan isa keessaa bahu kiiloo tokko hin tahu jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa haala kanaan erga daayinee suutaan obsan. Sababbiin isaa ammootuyyuu maashinni juusii akka dafee nuu daakuuf malee harkalleen hin bayasiniin jechuu barbaada. Haala amma argaa jirtan kanaan ni argitan jedhee yaada. Dhadhaa keenya baasnee fuunee saaniitti bishaan qabbanaa'aa jechuudha. Akkuma dhadhaa biyya keenyatitti bishaan qabbanaa'aatti saanii keessa keennee harka keenya dhiqannee qulqulleeffannee nyaatafillee hedduu bareedaadha jechuudha. Nyaata qofaaf osoo hin tahin qaama keenyaafis hedduu bareedaadha. Karaalee hedduun fayyadamuu dandeenya. Rifeensa qofaaf osoo hin tahin karaa kanaan fayyadamnee ittiin nyaachuu akkasuma ammootuyyuu faayidaa qaama keenya dibachuu fi akkasuma fuula keenya dibachuu faayidaan inni rifeensa keenyaaf qabu forforiin irraa balleessuu xuriin irraa ittisuu fi akkasuma ammootuyyuu rifeensi keenya akka caafiin isaa lakkuu hin godhanne akka hin ciccinne akka hin caccabnee fi akka saffisaan dheeratu buqqee yookiin
rifeensi keenya maddii rifeensa keenya akka baname akkasuma ammoo viitaaminoota adda addaa fudhachuu danda'anii fi saffisaan rifeensa keenya akka dheeratu akka laafu nu gargaara. Akkasuma kan wal qabatee filamuu didu akka filaan gadhiisuu fi akkasuma ammoo fayyaa mataa keenyaa yookiin bowwaa adda addaa nurraa hir'isu akkasuma dadhabbii fi akkasuma kan irra naan dibannu qaama keenya gasseene yeroo hedduu jechuudha osoo fayyadamne faayidaa hedduu fi bu'aa hedduu irraa argachuu dandeenya. Kanaaf dhadhaan rifeensa keenyaaf dibata filatamaadha. Akkaataa foolii namoonni tokko foolii dhaha jedhanii akkaataa foolii inni itti balleessu haala salphaa taheen jechuudha. Shaampoo adda addaatiin dhiqachuu akkasuma immoo buna yookiin niskaafee adda addaa itti godhuu qurunfudii wantoota akkanaa danfisnee xumura irratti yeroo isa dhiqannee kaane ittiin lolla'achuu ni dandeenya. Haala kanaan fayyadamuu akkasuma nyaataa fi dhugaatii keessatti dhadhaan baay'ee barbaachisaadha. Zayitii caalaa osoo dhadhaa fayyadamtanii faayidaa qaama keessaniitiif fayyaa qaama keessaniitiif bareedan. Yeroo qayya qayyattu dubartiin gadaamessaa isii yookiin ammoo tuyyuu qayyaa yeroo ibidda irra teessu san osoo fayyadamte yookiin hedduu warroonni waan kana qayyatan ni beekani baay'ee bareedaa kan tahee fi kana qofa osoo hin tahin daa'imaniifis tahee nama guddaa qaama isaaniitiin sukkuumuuf faayidaa guddaa kan qabu bishaan qorraadhaan haga bishaan qulqulluu bahutti dhiin'ee yookiin dhooyinee akkuma ammasitti argitan ifa keessatti isinii deebiseera akka viidiyoon sirriitti isinii mul'atutti qulqulleessinee fuunee firiijii keennee achii dibanna. Nyaatas yoo taane achii nyaanna isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haala amma isin argitaniin akka nu jalaa hafuuran dhooyinee keessattuu shamarran biyya arabaa jirtan karaa kanaan fayyadamuu ni dandeettani. Warroonni biyya jirtan dhadhaa bitattanii dhadhaa keessa yoo xiqqaate torbaanitti al tokko dibachuu dandeettani. Namoonni foolii isaa jibbitan halkan dibattanii ganama kaatanii ofirraa dhiquu ni dandeettani. Keessattuu namni biyya jirtan dhadhaa galgala dibattanii bultanii ganama aduu hanga takka yoo fudhachiiftanii jettan baay'ee bareedaadha. Rifeensa keessan osoo hin dhiqatin dura erga dhiqattaniilee rifeensa keessan aduu keessa yoo filtan rifeensi keessan haala salphaa yeroo gabaabaa isinii dheerata. Namoonni biyya arabaa jirtan kan asitti argitan kana bittanii dibachuu ni dandeettan. Namni raasuu hin dandeenye horaa bulaa fayyaan faaya Oromoo koo guutuu sin jaaladha. Subscribe